Akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaa akkuma mata duree yeroo darbee qabxiiwwan yaadatamuu qaban yookiin point need to be remembered kan jedhu kutaa tokkoffaa isaa ilaallee ture. Immoo kutaa lammaffaa isaatii kan itti fufee jiru jechuudha. Egaa jecha tokko keessatti dubbifamaan kan jabaatu gosti tokko lama ta'ee wal faana yeroo barreeffamudha jennee ilaallee turre. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti bokkaa kan jedhu kaakaan keenya lamaan walitti aanteetti yookiin immoo afaan Ingiliffaatiin rain isa jennu jechuudha. Kaan keenya lama ta'anii walitti aananiiru taanaan yeroo hundumaayyuu maal ta'u ni jabaatu jechuudha. Qubeen jalqabaa qubee guddaa keenya walitti aananii jiru yoo ta'e yeroo hundumaa jechi kun maal ta'a yookiin ni jabaata jechuudha. Addanallee guddaa kan jedhu jechuudha. Lamaan isaanii kun maal ta'anii jiru? Jabaatanii jiru jechuudha. Sababa qubeen dubbifamaan keenya lamaan maal ta'aniif walitti aananii jiraniif jechuudha. Yoo walitti naannatee garuu ni jabaataadha jenna osoo hin taane ni laafaa jenna. Amma garuu qubeen dubbifamaan keenya lamaan walitti aananii waan jiraniif yeroo hundumaa jabaataadha sagaleen kun jechuudha. Sababni isaas immoo bokkaa jenna. Yoo tokko kana biraa balleessine bokaa yoo kana akkasitiin garuu bokkaa jedhaa jechuudha. Reeyimsa jennu guddaa. Yoo daa tokko biraa balleessine gudaadha sagaleen qabu jechuudha. Guddaa kan jedhu garuu daan keenya jabaachuusaa argisiisa jechuudha. Kanaaf guddaa jechuun immoo afaan Ingiliffaatiin laarji yookiin biigisa jennuudha jechuudha. Inni kan biraan jecha keessatti dubbifamaan tokko qofa yoo fayyadamne sagaleen sun maal ta'a? Gabaabbatee dubbifamaa jechuudha. Gabaabbatee inni kun jabaatee yeroo dubbifamu as keessatti gajjallaatti immoo gabaabbatee yookiin immoo inni jalqaba jabaataadha yookiin sagaleen sun guddaa bokkaa inni jennu suni asitti immoo maal ta'a? Sagalee keenya maal ta'etudha? Inni ofitti yookiin immoo xiqqaadha jechuudha. Gabaabaadha baay'ee humna hin qabaatu jechuudha. Maaliif gabaabbateetu dubbifama? Fakkeenyaaf bitaa yoo ta'e left isa jennu jechuudha. Left. Inni kun immoo bittaa inni jedhu garuu maal ta'a? Hin jabaata jechuudha. Sababni isaa ta'an keenya lama taateetti jechuudha. Bitaa kan jedhu bitaa yookiin harka keenya bitaa inni jennu yookiin gara bitaatti inni jennu left isa jennu jechuudha. Bittaa inni jedhu garuu parcheesingii jechuudha yookiin gurguruu yookiin immoo waan tokko bituu waan bitaa jiru tokko bittaa nama kan biraadhaan kan bitamaa jiru wayii tokko jechuudha. Inni sun ni jabaata jennaan. Damee kan jedhu jechi kun maalidha? Gabaabaa damee ni gabaabbata yookiin immoo biraanchii keenya jechuudha. Biraanchii kan jennu gabaabaadha jechuudha. Dammee kan jedhu garuu dammee maqaa namaati jechuudha. Dammee kan jedhu damee inni jedhu maan tokko dammee kan jedhu garuu maan keenya lama ta'edha jechuudha. Kanaaf damee fi dammee kan jedhu dammee kan jedhu kun name of a person jechuudha. Dammee inni jedhu kun jecha maaliiti? Jecha jabaataa keenya ta'etu argisiisuu dandeenya jechuudha. Sababni isaa sagaleen inni kun jabaateera. Addanni garuu gabaabbatee jira jechuudha. Maan keenya gabaabbatee waan jiruuf jechuudha. Akkasuma addanatti inni lammaffaan bittaa kan jedhu jabaataadha jechuudha. Bitaa kan jedhu garuu gabaabbateetu barraa'ee jira jechuudha. Haala kanaatiin jabaachuu fi gabaabbachuu sagalee dhageessisuu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo laafuu fi dheerachuu dubbachiiftuu keenya karaa dubbachiiftuu gama fuulduraaf gama boodaa jennee gabaabbachuu dheerachuu isaa kan ittiin agarsiisnudha jechuudha. Inni kun amma damee kan jedhu kun gabaabaadha yookiin immoo laafaadha. Jecha laafaa. Laaffateetu kan inni dubbifamaa jirudha jechuudha. Inni kan biraanii jecha tokko keessatti dheerinni yookaan gabaabbinni sagalee dubbachiiftuu garaagarummaa hiikaa argamsiisu isaan immoo garaagarummaa hiikaa yennoo hiika isaaniitu adda adda ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf addanatti addana tokkoffaa kanarratti ta'uudha. Tuubii. Inni kun ta'uudha. Inni lammaffaadhaa qabnu garuu taa'uudha. Taa'uu fi ta'uu isa jedhudha jechuudha. Inni kun ta'uu waan ta'u tokko waan raawwatu tokko jechuudha. Inni kun tuubii isa jennu yookiin waan ta'u tokko jechuudha. Inni lammaffaadha jiru kun garuu taa'uudha. Tuusiiti isa jennu jechuudha. Taa'uu waan taa'aa jiru tokko yookiin nama taa'aa jiruun taa'uu
taa'aa jira agarsiisuu jechuudha. Kanaaf hiika isaatti gabaabina dheerina yookiin immoo gabaabinni isaa kanaaf laateera jechuu yoo eenyuun dubbachiiftuu keenyaanii jechuudha. Hudhaa fayyadamneetu addaan baasnee argisiisuudhaaf kan nu gargaaru yookiin immoo kan nu dandeessisu ta'eetu fayyadaa jechuudha. Inni kan biraanii akkuma jalqaba ilaallee asirratti jechoota tokko keessatti dubbachiiftuun keenya yoo maal taate ammasii dubbachiiftuun keenya yoo isheen dhuftee bakka ta'etti yoo galte hiika addaa akka isheen laachisiistu jechuudha. Hiika addaa akka isheen laachisiistu keessatti immoo jecha tokko keessatti dubbachiiftuun gosa tokko lama wal faana yoo gale wal faana jechuun kan wal fakkaataa ta'anii jechuudha. Yoo galee jechi sun dheeratee dubbifamaa jechuudha. Dheeratee dubbifama kan jennu akka fakkeenyaatti kaa'uu, kaa'uu, kaa'uu jechuun tuulee daawwannee jechuudha. Waan tokko bakka tokko kaa'uu. Inni kun kaa'uu jenna. Ka'uu inni kun immoo ka'uu. Iddoo taa'aa jiraniitii ol ka'uu yookiin socho'uudhaaf qophaa'u ka'uu jenna. Inni immoo maalidhaa? Two way up jechuudha. Ingiliffaan two way up. Tuulee daawwanii fi two way up garaagarummaa kanaa qabaata jechuudha. Inni kun kaa'aa keenya lama ka'uu lama taate jechuudha. Hudhaadhaan addaan baasneetu dubbachiiftuudha lamaan isaanii iyyuu. Dubbachiiftuun lamaan kun barraa'uudhaaf walitti aananii barraa'uu hin danda'anii arfan isaanii walitti aansinee barreessinee itti hojii dhimma baana yoo jenne akka afaan keessatti hin fayyadu jechuudha. Akkaataa kanatti yoo cal jennee barreessine kun hiika hin qabu jechuudha. Garuu addana kanatti hudhaa mallattoo kana yoo galchine hiika laatee jira jechuudha. Inni kun kaa'uu isa jedhudha jechuudha. Kaa'uu jechuun tuulee daawwanii isa jennu jechuudha. Tuulee daawwanii isa jennu laata jechuudha. Inni lammaffaan garuu ka'uu. Ka'uu kan jedhu sagaleen garaagarummaa sana uumeedha jechuudha. Ka'uu inni jedhu kun immoo two way up'dha jechuudha. Two way up isa jennu nuu laata jechuudha. Kanaaf hudhaan keenya mallattoo gidduu galtee tajaajiltudha jechuudha. Inni itti aansee jiru baala jedha. Baala. Baala kan jennu baala mukaa jechuudha. Baala. Yookiin waan sasalphaa ta'e tokko waanta irraa harca'u jechuudha. Baala jennaan. Inni liifennaan. Inni lammaffaan immoo balaa jedha. Inni kun gama duraatiin dheerattee jirti. Gama boodaatiin immoo ni laafa jechuudha. Balaa kan jedhu immoo gama duraa gabaabbateetu gama boodaatiin immoo dheeratee jira jechuudha. Inni kun maal jedhaa? Balaa jedha. Inni jalqabaa baala jedha. Inni kun balaa jedha. Inni jalqabaa liif yoo ta'u, inni lammaffaan immoo asiidentii yookiin balaa rakkoo balaa konkolaataa yookiin balaa ibiddaa yookiin balaa bishaanii isa jennu adda baasaa jechuudha. Kanaaf dubbachiiftuun keenya gama duraa dheerachuuf gama boodaa gabaabbachuu isheetiin gabaabbina qubee dubbachiiftuu keenyaatiin garaagarummaa hiikaa nuu laata jechuudha. Inni kun qoree. Piriinaawud yoo jedhu qoree isheen kun jechuudha. Inni jalqabaan immoo qooree diraayit. Inni kun qooree. Qooree fi qoree garaagarummaa gama duraa gabaabbachuu fi gama boodaa dheerachuu garaagarummaa sanaatiin uumame jechuudha. Qufaa koot yookiin utaalloo isa jennu jechuudha. Inni jalqabaa kun. Inni lammaffaa immoo quufa. Quufa jechuun nyaatanii quufuu yookiin waan ta'etti gammaduu isa jennudha jechuudha. Inni lammaffaan quufa. Feed up yookiin satisfied ta'uu jechuudha. Kanaaf garaagarummaa dubbachiiftuun keenya gama duraa dheerachuu ishee fi gama boodaatiin gabaabbachuu isheetiin sagalee yookiin immoo jecha sana dheeressinee dubbisuu gabaabsinee dubbisuu keenyaan hiika addaa nuu laatti jechuudha. Inni kan biraan jecha tokko keessatti dubbachiiftuun tokko qofaa yoo galee jechi sun maal ta'a? Gabaabbatee dubbifama. Akka fakkeenyaatti ana kan jedhu nama tokko jechuudha. Ana qofaa koo jechuudha. Aanaa. Aana kan jedhu immoo follow yookiin wajjin bu'uu isa jedhudha jechuudha. Inni kun immoo follow gochuu. Baane. Banee fi baane. Bane kan jennu ooppendiidha jechuudha. Bane. Wanti tokko cufamee kan jiru ture bane. Baane kan jedhu garuu keessaa baanee jirra. Ala goonee jirra jechuudha. Inni oli ooppendi yeroo ta'u inni jalaa immoo gan out jechuudha. Banee fi baanee garaagarummaa akkasii qabaata jechuudha. Sagaleen keenya maal ta'ee jira? Inni jalqabaa
karaa lamaanii gama duraa gama boodaatiinis sagaleen kun maal ta'eera? Laaffateera yookiin immoo gabaabbateera. Dubbamaan keenyas jabaatee hin jiru. Dubbachiiftuun keenyas dheerattee hin jirtu jechuudha. Inni boodaa garuu gama duraa dheeraa, gama boodaa gabaabaadha jechuudha. Isaaf kanaaf jecha hiika addaa laatanii jiru jechuudha. Yoo isinitti tole laayik, sheer, saabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.